harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ifaatuub egaa maayii kana walirraa turreetiin jirra. Akkam jirtu hundumti keessan baga jiraattan isin jedha. Har'a wanti asirratti dhufeef viidiyoo takka viidiyoo ajaa'ibaa qabatanii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon sunis maal jechuun keessan ooltu shira nafxanyaan dalagu jirturraa viidiyoo xiqqoo takka qabatanii yookiin immoo barumsa takka yookiin immoo wantoota jarri dalagaa jirturraa waan takka qabatanii dhufeetiin jira. Sanitti osoo seenuun hin taaneen duratti warroonni chaanaala kiyya kanaaf YouTube chaanaala kiyya kanaaf haaraa taatan subscribe please subscribe godhaa isiniin jedha. Chaanaalli kun haaraa waan ta'eef itti dhiyaadha. Yaa Oromooti wal malee maal qabna hin jiru ka hin qabnu wal malee kana waan ta'eef itti dhiyaadha. Kotta subscribe godhaa isiniin jedha. Itti aansee immoo yaa ilmaan Oromoo jabaadhaatii bakka jirtan hundaayyuu qabsoo keessanitti fufaa inshallah ni moona. Kanatti aansee immoo nu jajjabeessaa. Subscribe godhaa, comment jiran nu barreessaa, share godhaa akkasumas like akkasumas godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo gara viidiyootti tarraa tuqi kaa bakka san akka hamsaanuu baale bakka like jettu san tuqi hin deemini yaasa deemtaami akkasitti yaa ilmaan Oromoo xiyyaa bakka jirtan hundatti qabsoo keessanitti fufaa. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhiyaadhes waa'ee shira nafxanyaan oofu jirtu. Shirri nafxanyaan oofu jirtu maal jechuun keessan hin oolu. Shirri jarri OMN irratti oofu jirtu Oromiyaa miidiyaa niitworkii irraa oofu jirtu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Miidiyaa niitworkii kana akka cufamu warroota godhaa jiru yookiin immoo yaalii tattaaffii hamarra jiru nafxanyoonni saniifuu satalaayitii irraa buusuudhaaf tattaaffii cimatti jiru. Yaalii gara hundaan gara danda'ameen godhu jiru jechuudha. Kanarraa ilmaan Oromootis miidiyaa san jechuudha. Miidiyaa OMN irratti duulu jiru san viidiyoon ni jira. Viidiyoo san asirra isinii kaayaa gara viidiyootti isin dabarsa. Akkaataa ajajama isin ajajarra deemtanii warroonni Ingiliffa dubbisuu dandeessanis ni dubbiftanii dubbisaa nu jala deemuu dandeessanii warroonni immoo dubbisuu hin dandeenyes jechuudha. Mallattoo hojiidhaan isinii kaayaa jira. Mallattoo isin jala deemtaniitiin warroonni dura like gootanii yookiin immoo follow gootanii hordofuu jirtan hadaraa please akka jalaa baatan isiniin jenna. Warri jala jirullee jalaa baatanii ammas report akka gootan warroonni Ingiliffa beektanis silaa deemtanii Ingiliffa yoo argu dandeessan warri dubbisuu dandeessan godhuu ni dandeessanii. Warroonni Ingiliffas dubbisuu hin dandeenye warroonni dubbisas hin dandeenyes karamaan tuqi jedhee jala deemtanii tuuxxaniitiin jechuudha. Wantoota kana ofirraa report godhuu yookiin immoo isaasan iyyan akka iyyannaati jechuudha galchuu ni dandeenya. Gaafa kana yoo baay'atee namni hundi isaatu akkas godhu taate Oromoon guutuun isaa yoo akka gootu taate namni hundi isaatu jechuudha. Waan kana deemee akkaataan asii ajaju kana deemee akka godhu taate miidiyaan duula OMN irratti bane kun cufamuu danda'u jechuudha. Inni maanu yoo baay'atee jechuudha. Yoo baay'atee riippoortii godhee guutuun baay'atee namni keenya guutuun isaa riippoortii godhee karaa ansi agarsiisan irra deemtaniitiin kan jalaa baatanii ammas iyyannoo galchuu jechuudha. Kaampeenichatti iyyannoo galchuudha jechuudha. Saniifuu yoo iyyannoon kennu kun baay'ateetiin jedhe please namni Oromoo taatan jalaa bayaa. Warroonni Amaaraa jala jirtan yookiin immoo warroonni nafxanyaa hordofu jirtan YouTubeenis haa ta'u please gara keenya kana koottaatii keenya kana subscribe godhaa yaaboo waan maqaa Oromoo himtee irratti barreeffateetiin chaanaala YouTube yookiin immoo Oromoodhaan barate koottaatii subscribe godhaa please Amaara jala bayaa. Akkasitti Amaara jala bayaa please koottaatii keenya kana subscribe godhaa. Maaliif wal malee hin qabnu waan ta'eef koottaatii wal jajjabeessinaa. Ka Amaaraa sin jala bayaa. Ka Amaara warroonni nafxanyaa hordofu jirtan guutuun isaatu subscribe gootanii hordofu jirtan guutuun isaatu please jala baatii gara keenya kana koottaa. Kennuu kana nu wayya. Nu wal jabeeffataa kennuu kana nu jabeessa bakkeenu rakkoo qabnutti rakkoo qabda jedhaatii koomantii jala nu kaayaati. Please gara keenya kana koottaa isiniin jenna. Akkasitti amma gara viidiyootti isin dabarsa. Akkasitti ilmaan Oromoo please warri ilmaan Oromoo taatan guutuun isaatu warroonni shabakaa qabda warroonni intarneeta fayyadamuu jirtan guutuun isaatu please irra barreessaatii jala deemaatii riippoortii haa goonu waan kana yoo iyyannoo akkasii galchineetiin riippoortii ofirraa gooneetiin ofirraa hiine miidiyachisan cufuu dandeenya jechuudha. Ka OMN irratti duula baneetiin OMN dura akka cufamtu
barbaadu yookiin satalaayit irraa buusuu barbaadu kana yoo akkasitti baay'annetiin heddummaannetiin nama miiliyoona meeqa nutiin kun takkuma takka kan goota guutuun keessanuu goonetiin yoo jenne please miidiyaa kana ofirraa cufuu dandeenya. Ankanumaan isiniin jedha galatooma ulfaadhaa viidiyoo isin dheeresseetiin jira aga viidiyoo biraatti qabannee walitti dhiyaanutti nagaan turaa isiniin jedha amma gara viidiyootti isin dabarsaa. Please commentii nu barreessaa, share godha, like godha, subscribe godha warroonni haaraa taata YouTube kana. Please YouTube kun reef amma haaraa amma eegalu jira wantoota garaagaraa qabate duubaan isin dhiyaatu jira. Subscribe godha, like godha, commentii godha, share godha, like godha amma gara viidiyootti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoodha hundi keessanii jirtu baga jiraattanii eddooma jirtanitti nageenyi kiyya shamburanaaf haa gahu. Rabbiin bakkuma isin jirtanitti isin haa teessu isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kana dhaamsa gabaabduu takka qabadhee isinii dhufe ilmaan Oromoodha hundi keessaniyyuu namni Oromummaa walitti qabnu kan Oromummaan silaalessitu kan duulli habashaan yeroo ammaa kana nurratti bante duula peejii Oromoodhaa cubsiisuu miidiyaa Oromoodhaa cubsiisuu irratti gurmaa'anii waliin hojjetaa jiran kana dura dhaabbachuudhaaf homa dandeettu dalaguun kan siif aanjitu. Hojii kafaltii naman gaafanne, hojii ba'aa yookiin humna tokko naman gaafanne, hojiin hojjechuu deemnu hojii qubaati. Dursa namni ani Oromoodhaa Oromummaan na dhukkubsiti namni sagalee tiyya ukkaamsuu deemu ana miidhuu deema saba kiyya miidhuu deema jireenya kiyya miidhuu deema jettu viidiyoo armaan gadii tana irratti dalagi erga irratti dalagdeen booda obboleessa keetii fi obboleettii teetiifis dabarsi duula nurratti baname kana nus tokkoomnee gamtaadhaan dura dhaabachuu nu barbaachisa obboleewwan tiyya. Habashaan keessaa fi alaanis wal gurmeessitee duula cimaa sagalee Oromoo ukkaamsuu irratti xiyyeeffattee hojjetaa jirti. Nuti hoo kaayoon teenna diyaaspooraa erga ofiin jenne liivi marraa lallabuu qofa laa. Durumatti baanee hawaasuma duratti sagalee maqabnuun iyyuu qofa laa sagalee qabnu sanallee tiifachuun waan dandeenyu hojii bu'aa qabdu dalaguun nurraa eegama. Wanti anam isinii ibsuu deemu akkaataa peejii Amaaraa yookiin peejii nafxanyaa duula nurratti banee OMNti cubsiisuudhaaf gurmaa'inaan deemu kana dursinee afaan qabachiisuun isinii himuu deema. Suni haala kamii miidiyaa peejii guddaa Amaaraa tokkotu jira. Duula achirratti gurmaa'inaan OMNti gabaasa godhanii dhaabbata Facebookiitti akka OMNti cufamu taasisuudhaaf yookiin ammoo peejiin hayyoottan teennaa akka cufamuuf gurmaa'ina warra dalagaa jirudha. Kanaaf dursa iddoo kana to'inaa erga Facebook bakka searching jettuna dhawwattu inni miidiyichi isa kana. Anammoo isa kana waan qara soqeeffame isin jalqabarraa isinii hima erga kana gadi tuuxaniin booda reeyoot jettanii barreessitanii reeyoot jettanii erga barreessitan tokko farra isinii dhufaa kan Amaariffaan illee dura jiru kana jecha reeyoot raadiyoo osoo hin taane reeyoot jedhee kan Amaariffi dura jiru kana san booda akkana gadi tuuxan miidiyichi isa kana gurmaa'ee OMN cubsiisuudhaaf duula cimaa tokkorra jira. San booda warri bakki harqubaa kun yookiin bakki mallattoo harkaa kun bulee taate jalaa baatan qala follow godhaa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf nan follow godhee amma yoo akkana jiraate isa kana hordofaa jira follow godhaa jira isaaf bu'aa buusaa jira jechuudha. Yoo kana qabaate akkana gadi tuuxanii san booda akkanatti Allah gootanii jalaa baatanii erga Allah gootaniin booda amma erga isa gadi tuuxanii keessa gaseentan haala isa kana itti report goonu dhaabbata Facebook yookiin ammoo dhaabbata peejii kana hoogganutti report goonu isiniif himaa inni adeemsa akkana sirriitti na qalbeeffadhaa. Steppii duraatti tuqaa sadiin kana tuuxanii namni Ingiliffaan beeynes dalaguu danda'a maaliif adeemsuma qofa hordofee bakkuma tuqi an jedhe yoo tuqe itti milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti isa kana tuqaa sadiin kana gadi tuuxanii eegasii sarara mallattoo raajeffannoodhaa ofirraa barreeffama mallattoo raajeffannoo kan jalarraa ol jiru kana jechaadha. Find support or report page. Peejii kana gargaaruudhaaf yookiin ammoo isa kana report gootee rakkina inni qabu gabaasuudhaaf iddoo kana gadi tuuxaa inaccurate information, hate speech, nudity or sexual content, violence dha amanu kana maraa dhiisnee isa hate speech jedhu kana soqonna jechaadha. Hate speech jechuun haasaa jibbiinsa haasoonni inni haasa'u hawaasa jidduutti wanti inni gabaasu jibbaadha jechaadha. Haasaa jibbiinsa hate speech kana erga kana gadi tuuxne isa kana gadi cuqaafnaa san booda jalatti barreeffamni next jedhu kun nuu dhufa.
isa next nuun jedhu kana akkana godhuu galatoomne barreeffama asirratti thanks galatoomi we have received your feedback yaada kee fudhannee jirra galatoomii hate speech jechuun kun ammoo warra dhaabbata peejii kana hoogganuu yookiin dhaabbata feesbuukaatu barreeffama yaada kana si deebisa nuti yoo andoo kana tuyne duubatti nu jalaa deebi'a yoo xumuruu barbaanne immoo bakka dan jettu kana tuyne dan goonee goolamnee biraa baanaa jechuudha amma akka kiyyatti ani riippoortii galchee jira yoo nuti heddummaannee hawaasni oromoodhaa hedduudhaan kan riippoortii kana galchu taate dhaabbanni yeroo gabaabaa keessatti cufuu danda'a yoo nuti kan callisnee kaayoon teenna leevimarra seennee gandummaa wal arrabsuu fi waluma xiqqeessuu qofa taate warri gurmaa'inaan deemu afaan nu qabachiisuu danda'a jechuudha kanaaf nuti immoo faffacaanee akkuma tiisaa gatii dhabuu osoo hin taane hojii firee qabdu namni OMN gargaaruu hin dandeenye isaa kanatti goofantii dhaqee OMN gargaaruu kan dandeenye waan akkana kanaan OMN gargaaruu mana ofii taa'ee bakka ofii taa'utti hojii qubaa hojii daqiiqaa 5 tanaan gargaarsa guddaa OMN gochuu danda'a gargaarsa guddaa peejii oromootiif gochuu danda'a haala kanaan irratti hojjedhaa isiniin jedha galatooma